ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ وبركاته هردوتو تكيني كان يتوبا أكم نغافا يقبدن أن تربان تكا أول مناهم باني مننجرا أن لين يبسشاني لين جتشو أرغرو إني وهي لالجي على قبه كاليسك مبيكا متي هردوتو تا تيك توكي مليون تكو أول سو مليون تكو سيني جرا kabaju barbaadeetifin isin akka galatooma isin jechuu barbaade isallee surprise godhu barbaade naamni joine gabbee waa bituudhaaf waata kana naamni joine amma waan beef ijoollee irratti bilbilee akka keeka xiqqaa tokko naaf fidan ajajeen jira kanaafu yaa guddaa ta'uu baatullee waan hin gabba'uu hin dandeenye fi yaa gabba'uu hin danda'u jechuun keessi galee amma gadi ba'uu hin dandeenye jechuu barbaade so guyyaara surprise guddaa godhaanii amma ankuma sanii waliin surprise goona osoo hin dhufin inni waa hunda qopheesseen isinitti deebi'a sanbada garuu keeka waliin murraa karuu hin deemin. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunuuti akkanatti dhadheessi silaa kana caala. Anaaf isii walitti tasaasataniirta. Maaliif isin fakkaata? Nama ka miidiyaa gubbaa dhooggan. Nama kara waan badatti qara miidiyaa fayyadamaa ture. Nama waan badaa miidiyaa irratti godhu yoo ta'e miidiyaa irraa dhoogita. Isii galee kanaaf dammoo isii miidiyaa kana baratti waan badaa godhu waan arginiif wannan miidiyaa irraa ibsaan hin dhoogettanii yoo yaaddan ta'e mana isaa gara taa'aa jirti. Sinja yaa'u akkasiin asirraa baddu yoo barbaaddu fedhii akkasii yoo qabaataa jiraattu ta'e yoo jaanni kan kee akkas ture keessa jechuudha. Akkasiin asirraa dhabamuun yookiin asirraa baduun miidiyaa sii bal'isa moo miidiyaa sitti dhiphisaa I don't know lameen doonii maaliif akka ta'e naan galu namni kamuu miidiyaa fayyadamuu mirga isaati. Nama ka bakka tokko dhoogitu nama waan badaa irra agartu waan badaa hojjetu siyaadhe sumaan dammoo hin agarre jecha namaatii fi ilmi namaa jecha namaa ebilu akkas jedhee ebilu akkana jedhee waan akkasii godhee akkana godhee fi miti ani mataa kiyya jechuudha. Ufii waan tokko waan godhuufi itti yaadee itti amanee ijji kabinji yoo waan badaa arges ufii ilaalee ufii argeeti malee ebilu akkas jedhee akkana jedhee fi miti waan tokko jechuudha. Kana beekuu qabda. Senegala. نعم الحمد لله على كل حال. اسنتين ديرس وبيتني ديرس أنا فكر. نمني. نعم ميديا أنا كبرت خير ويوكي فوت نعم توك واحد راسو الرابط لندت. كروجا فلا تكرر كده نعم توك. nama kan beeku dandeettu gaafa lafa buutee argite ni galee soo kanaafuu waan biraan jiru ani isinitti hin dheeressinu galatooma warroon jaalatta har'as burus asuma wal jirra asuma waddoo qabanna thank you so much galatoomaa naa ulfaadha miiliyoona takka galuu kennattis hedduu galatoomaa isinin jira namoota tokko tokko yaa'u isin galchee isin dubbisiisa isin dubbadhaa warroonni dubbachuu barbaadan har'aaf kabajni keenya kabaja miiliyoona seenuti naa galatoomaa isin jira.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدقكم وعليكم صدق السلام ورحمة الله قابل وبركاته. سخياتي صدق سنين جو بل سخيا بقى ربي سيقم مجيسي قم مجو قم لما ربي بقى ربي سيقم مجيسي الحمد لله نتول لي ربي قم مجيسي غلط ثانك يو والله. غلط. اللي ناس ينتهي ما عندنا قمتي ما شاء الله. سجل كيلو الكاسي أنا سأقولك يلا قاموا. هذه بريس ما كان يقولك إذا كان معين أبسشا ماي براذر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأقولك ينجروا جافي. نجرة maal ta'ee sagaleen kee gadi bu'ee minaan nama jedhan qas jedhee haasaa ture meesimeetiin jechuusi haasee nama qas yoo jedhanii nama haasaan namaa gala jedheeti beekani horooti tokko. ni dhagama bareecha dhagama. Habibi baga gammadee congratulation. Thank you jaafee kiyya galatoon biroo. Wallahi hedduu siif gammannee jirra. Bakka akkam akka jennee siif qabnu gammachuu nutti dhagahame. Naa ija hamtuu rabbiin isinirraa haa qabu. Amina. Wallahi bultii fi xabaatu rabbiin isin haa godhu. Fakkeenya hedduu isinirraa fudhannee barnoota hedduu isinirraa fudhannee obsa qabaachuun maal akka ta'e arraba namaatiif bakka kennuu dhabuun maal akka ta'e isinirraa barannee jecha namaatiif bakka kennuu dhabuun maal akka ta'e isinirraa barannee waa hedduudha lakkaameen dhumatu bagaar dhageettan. Galatoon. Galatoon jettuu jira. Dhugaa keetii wallahi thank you. Guys nama biraallee taraa isin galcha hunduma keessanuu galatooma haa faamilii. Okay, gangadin bu'a ibsa kanya wallahi rabbiin warra wajjin ture wajjin hore wajjin bulu rabbiin sin haa godhu adii wajjin filadhaa maayikii teenya nu jabeessi akkasii wallahi waa hunda isinirraa baranne obsa waan jaan gartee waa hunda isinirraa baranne nuuf jiraadha isin fakkeenya keenya isiniin boonnaan sinin jaashi nama Tole ishi galatooma. Sirraa gadi buuna. Nama biraa galchi sirraa gadi buuna Habibi. Tole ishi rabbaan jiru. Aloo. Rabbi silaa dhuwannoon socho'aara galii. Isin buute. Gabbu. Wayye bilisa. Kenna obboleessa keenya hiriyaa kenna tokkoffaa wannan sin jechuu barbaadu baga gammaddee baga rabbi Wayye bilisa. baga rabbi lammaffaa si dhalachiise bultii milkii bultii ijaaramtu bultii galma geesstu ta ilmaan hortanii bakka barbaadan galma silaa barbaadan geettan isiniif hawwina. Galatoon Allah inshallah. Tokkoffaa ati yaa'u nama guddaadha nama namaaf fakkeenya ta'uu bira tartee maatii bira tartee hiriyoota kee bira tartee namoota isin jaalatan namoota isii kabajan namoota si kabajan hin saalfachiisnee galmi isaan barbaadan bakka isaan barbaadan hin geette nuuf jiraadhu nama haadhaaf abbaan isaa qunxuuxxee loltee barsiifattee safuu aadaa seenaa duudhaa barsiisanii si guddisanii asiin sigaa waan taateef ati seenaa naannoo keetii afaan naannoo keetii aadaa naannoo keetii waan beektuuf jaalala kee akkasuma immoo nama jaalattuuf dabarsitee kennitee bakka kana ga'uun kee I'm so happy. Hedduu sin gammannaa hedduu sin boonnaa. Galatoon. So garuu hiriyaa kee ta'uuf hedduu sin boonnee jira. Galatoon bilisaa kiyya wallahi thank you.
باشو. وي السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقى جمدني بقى ولقيتني نقدر ساكن قالي مجرات لا جنا ورا ولين بلا ربنا عمري سنة ديرسو والله يدو تكان سنة جمدي مجرات لا ولا سنة ديرسو الله